barnoota barnoota ammas barnoota kana taa'u qaba kaayyoon Oromoota. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Egaa qophii keenya har'aatiin mammaaksaalee jechamoota beekamoo fi kanneen kana fakkaatan wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turru. Aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isin jedhu ani Lubee Girmaa, ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti eessayyuu hin deeminaa nu waliin tura. Barnoota barnoota ammas barnoota kana taa'u qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana taa'u qaba kaayyoon Oromoota. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu mee walaa bar. Yaa maqaan koo Abdurrahim jedhama. Abdul Baarin jedhama. Ani Tashooman jedhama. Makkii Jihad. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Jechamni baay'ee beekamaan tokko jira. Harkatu na gabaabbatee jedhu. Harkatu na gabaabbate jechuun maal jechuudha? Waa kan namaa kennu xiqqaachuu waa qarqaaruu xiqqaachuu jechuudha. Xiqqaachuu jechuun akka doqna bakka bu'amoo maal akkamiiti? Xiqqaachuu yeroo jettu. Doqnummaa bakka bu'u. Harkatu na gabaabbate jechuun mallattoo doqnummaati jechuudha. Tamantee? Harkatu na gabaabbate jechuun waan yaada sana hin geenye wayins waan barbaadu sana hin qaqqabne akka jechuun natti fakkaata akka yaadutti. Tamantee? Akka yaadutti akkasitti haa. Taman. Hiyyummaa dhaga. Ashee. Hiyyummaadhuma bakka bu'a? Na mandare harkina gabaabbateen abiisa kaayyummaa dhaga. Harkina gabaabbate jechuun waan maallaqaatiinis ta'uu danda'a. Humna dabuunis ta'uu danda'a. Waan adda addaatiin. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Lolli firaa dhiiga ilkeetii. Aga tokko ni tufta. Aga tokko ni liqimsitaa jedhamee mammaakama. Mammaaksi kun maal ibsame? Hin beeku. Carraa tokkoon sii kennaa yaal irra deebi'e. Yaaluu hin dandeenye. Lolli firaa dhiiga ilkeetii. Aga tokko ni tufta. Aga tokko immoo ni liqimsitaa jedhama. Maal jechuudha kuna? Fira waan taateef ofirraas achi fageessuu wayiin ofirraas achi eenyu gochuun qabdu. Yoon si lulus hogguun si lulu sana wayis aaruu dandeessa miti. Kanaafuu innaan yaa'u dhiifamumaan irra darbu wayiin waan fira kee ta'uuf waan fira kee ta'eef ittiin cittee hin haftu akka natti fakkaata akka jedhamuti. Mammaaksadha. Lolli firaa dhiiga ilkeeti. Aga tokko ni liqimsita. Aga tokko immoo ni tuftaa jedhama. Maal jechuudha? Akka dhiiga ilkaanii jedhama. Harka tokko dhiiga ilkaanii walakkaa tufaa walakkaa liqimsaa jedhama. Maal ibsamee maal jechuudha? Jechi isaa moo waan nama dhibeef gaa. Waan nama rakkise jedhama. Waan nama rakkise yeroo jettu anaafuu naan gallee waan akkamii? Waan nama dhibeefi jechuudha. Waan nama dhibeef dhiiga ilkaanii walakkaa liqimsaa walakkaa tufaa jechuun waan nama dhibeefi nama rakkisee jechuudha. Waan fira ta'aniif gara itti goran dhabane jechuudha. Eeshi. Eeyyani. Kana naaf dabaru. Kun naaf dabaru. Yaalli rakkoo hin qabu wamma dandeessu yaadda. Kun naaf dabaru danda'u. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Akka biyya keenya Itoophiyaatti jechuudha. Nama dheeraa jedhamuudhaan namni sadarkaa tokkoffaarra jiru jira. Namni kun eenyu maqaan isaa?
Xilaahun Xilaahun eenyu? Xilaahun kabbada Xilaahun Xilaahun kabbada. Agam dheerata mee? meetira 2.5 Maqaan isaa garuu Xilaahun kabbadati. baay'eetti nama nu garuu. Dhiifama kana irra na darbe. Iyyaalu kana. Carraa tokko sii kennaa yaalirra deebi. Waan hin beekneef ciruma iyyaalu. Salleen beeku nan. San beeku. Yaalamee takka carraan sin ilaadha. Maal namni dheeran waaqa gadi maaltu jira? Akka biyya keenyaatti gaa nama keessaa nama dheeraa jedhamuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabateera namni kun. Waaqa jedhama kaan akka gootu waaqa malee nam biraa jira jee yaadu. Namni waaqi tokko miti gaa akka namaatti jedhame. Akka namaatti mootummaadha. Mootummaa natti fakkaata. Waaqa gaditti tokko mootummaadha han biraa hin beeku. Maqaan sadarkaa bade. Nan beeka garuu maqaan sadarkaa bade. Yaale carraa siin laadda yaal. Ahmad. Jilalu Jilalu Jilalu. Naa dhufu dide. Kiiloomeetira maamaa gamidha kiiloomeetirri isaa. Eessarraa irra eessarraa eessa? Namni nama hundarraa kan caalumu lamaaf seentimeetira 20 faa 2.15 faa 2 faa hundi isaa. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Gaaffii dhumaan si gaafadha. Gootadha kan baay'ee jaalatte dubbistee haa ta'uu seenaa isaa dhageessee goota baay'ee jaalatte tokko maqaa sanaa waami. Goota baay'ee jaaladhu. Waaqoo guutuu. Mee seenaa isaa maaliin yaadatta? Seenaa isaa Waaqoo guutuu ni jaallatta? Eh, Maaliif immoo jaallatta mee? Oromoo keessatti gahee akkamii taphannaan jaalatte? Seenaa Oromoo keessatti gahee akkamii bahannaan jaallatte? gootummaa qaba. Maaliin isa yaadatta mee jecha isaa keessaa ta'uu gocha isaa keessaa kan ittiin jaallattu? Yaadachuu hin dandeenye. Taaddee Birruu. Taaddee Birruu baay'ee jaalatta? Eh, Mee seenaa isaa maalii yaadatta Taaddasaa Birruu? Seenaa isaa haga tokko bakka waa'ee dhumannee ilmaan Oromootiif jedhee daandii bakka ofii isaatiif jireenya ofii isaa dhiisee ilmaan Oromootiif jiraate jechuudhaaf waan inni hojjeteedhaaf sanaaf jecha ni eenyu taachuu. Hacaaluu. Hacaaluu maalii yaadattu? Hacaaluu hundeessadha. Gootummaa isaatiin yaadadha. Onnoo yaada baay'ee go'uu dabarsuu isaatiin isa yaadadha. Sanan jaalladha jechuudha. Kan maqaa isaa isan jaalladha isan fila jechuudha Hacaaluu. Abbaa Jifaar. Mee maalii yaadatta Abbaa Jifaar Oromoodhaaf gahee akkamii taphata? Isaan irra caalaa biyya isaaniitiif taaggalu. Bakka seenaa hedduu qabu isaan sababa kanaaf isaan dagadha. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Gaaffii qofeeyyamama waan taateef ulfaadhu. Ishi galatooma isinillee. Galatooma. Ishii galatooma. Galatoomaas. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa
walitti deebinee jirra egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya irraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii gaafachaa turre keessaa muraasa deebisuuf yaalaa gaaffii tokkoffaa gaafanne irratti gaaffiin kun jechamadha. Jechamni harkatu na gabaabbate jedhu maal ibsaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa jechamni kun harkatu na gabaabbate jechuun nani yoomee akka jechuutti kamaa jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafanne irratti ammoo lolli firaa dhiiga ilkeetii aga tokko ni liqimsita aga tokko immoo ni tuftaa mammaaksi jedhu maal ibsaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa fira keetiin aga barbaadde lolturree aga barbaadde jibbitullee raawwatte irraa adda ba'uu waan hin dandeenyeef dhiiga kee waan taa'eef gara itti gortu si dhabsiisaa akka jechuutti kamaa jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaafanne irratti ammoo akka biyya keenyaatti dheerinaan sadarkaa tokkoffaarra namni jiru eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa akka biyya keenyaatti dheerinaatiin sadarkaa jalqabaarra namni jiru Nagahoo Jimaatii meetirri isaas meetira 2 fi saantimeetira 25dha jechuudha. Gaaffii afuraffaa fi isa dhumaa irratti gaafanne irratti ammoo goota seenaa isaa dubbiste haa ta'u waa'ee isaa namoota irraa dhageessee tasallee sammuu kee keessaa baduu hin dandeenye tokko nu waame jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa namoonni akka yaada isaanii keessa jiruttidha namoota adda addaa waamuudhaan kan isaan nuuf ibsanii akka kootti ammoo goonni nan jaaladhee waa'ee isaa argee sammuu koo keessaa baduu didee Hacaaluu Hundeessaati. Sababni isaas goota jaarraa kootii waan ta'eef waa'een isaa tasa sammuu koo keessaa baduu hin danda'u jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii haga ammaatti nu waliin qabaattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenyaa torban kanaa goolamneetudha kan nuti jirru. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa torbee qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas miti.